waa'ee seerota waaqayyoo duwwaatu dubbatamu bakka sanatti. Garuu wanti gabateen sun baatu sabni Israa'el waaqa isa geggeessaa jiru kana durumaanii hin beeku ture. Hin beeku ture. Ana waaqayyo isa kan abboota keetiiti jedhame malee waaqayyo kun waaqa isa kam akka ta'e saba Israa'elitti himamee ture. Gabateen kakuu waaqayyo dhufe suni seera sabitti ittiin jiraatu qofa baatu otoo hin ta'in eenyummaan waaqayyo maal akka ta'es gabateen sun baatee jira. Waa lama baatee jira jechuudha. Waaqni isaan geggeessu kun waaqa akkamii akka inni ta'e baatee jira. Akkasumas seerri sabichi ittiin jiraachuu qabu maal akka ta'es baatee jira. Eenyummaan waaqayyo eessara jedhanii yoo gaafataniif waa'een saba Israa'el eessa keessa jira jechuudha. Saanduqa kakuu waaqayyo keessa jira jechuudha. Kanaaf saanduqi kakuu waaqayyo sun humna guddaa qaba ture saba Israa'eliif. Humna guddaa turre ture. Ulfinni waaqayyoos achirra ture. Bifa ergamoota bifa kirubeeliin hojjetame saanduqa kakuu sana keessa yookiis immoo iddoo buufata saanduqa kakuu sanaa tureera. Saanduqi kakuu sanaa maaliif lafa ga'eetti nama fixa? Maaliif lafa ga'eetti loltoota fixa? Ettanii yoo ilaaltan eenyummaa waaqayyoota achi keessa jira. Waaqayyo yeroo sana karaa adda biraa karaa mul'atu hin qabu saba Israa'elitti. Karaa maalii mul'ata jechuudha? Humni isaa paawuriin isaa karaa saanduqa kakuu sanaa mul'ata. Karaa saanduqa kakuu sanaa mul'ata. Abboommiin waaqayyoo hundumti isaa barraa'ee maaltu ittaanee jira? Waaqayyo waaqaa maalidha jedha abboommii sana keessa warri sirriitti bartan itti maxxanee kan jiru. Waaqayyoon kee waaqa hinaafaadha. Waaqayyoon kee waaqa qulqulluudha. Jedhu waaqayyoon kee waaqa akkasiiti jedhee dubbata. Waaqayyo waaqa hinaafaa ta'uusaa, waaqa qulqulluu ta'uusaa, waaqa qajeelaa ta'uusaa ofitti hammatee jira. Eenyummaan waaqayyo saanduqicha keessa waan jiruuf saanduqichi bakka gootti waan hundumaa hin maaru jechuudha. Lolaaf yoo baanes in lola ofuma isaatii lola. Nu fixa jedhanii warri Filisxeem saanduqicha maal gochaa turan? Kottaa fudhaa jedhanii laabsaa turan. Inni ofii isaatii maal baatee jira? Eenyummaa waaqayyo isa qulqulluu baatee jira. Saanduqi gabatee sana baatee. Saanduqi kakuu kun maalirraa hojjetame yoo jettanii warqeef maalirraa hojjetame? Mukarraa hojjetame. Qabadhaa laa warra isiitti maalu. Warqeef mukarraa hojjetame. Godoon qulqullaa'aa qaamni isaa garri caalaan maal ture? Warqee ture. Qaamni isaa garri warqeef meetii ture. Qaamni isaa garri caalaan immoo muka waan akka hoolaa gogaa hoolaa diimeeffame jedhamee dubbatamaa ture. Gogaan hoolaa diimeeffame achi keessa tureera. Wanti bifa dhiilgee qabu achi keessa tureera. Wantoonni adda addaa turaniiru. Isaan sun hundumtinuyyuu gara as gara kakuu haaraatti gaafa dhufdu waan ibsan qabu. Waan ibsan qabu. Saanduqi kakuu waaqayyoo warqeef mukarraa hojjetamuun isaa maal bakka bu'aa yoo jettanii saanduqi kakuu waaqayyoo inni gabatee kakuu waaqayyoo baatu sun warqeef mukarraa hojjetamuun isaa maal bakka bu'aa yoo jettan Yesuus Kiristoos nama guutuu waaqa guutuu. Kakuu moofaa keessatti wanti nuyi akka kanatti ilaallu akka muka kanaatti ilaallu kakuu haaraa keessatti immoo qabatamaa ta'ee lafarra ture. Yeroo baay'ee macaafni qulqulluun kakuu moofaan gaaddidduu kakuu haaraati gaafa jedhamu lamaan isaaniiyyuu hiika walii kennu jechuudha. Hiika walii kennu jechuudha. Yeroo tokko tokko namoonni akka waan hin barbaachisnetti haasa'an jiru kakuu moofaan dogoggora guddaadha. Kakuu moofaan otoo hin jiru ta'e kakuu haaraan hin jiru. Kakuu moofaa irraa wanti nuyi qabatamaatti akkasitti ilaallu yookiis immoo wanti nuyi bifa kanaan ilaallu alatti ilaalaa turre har'a garuu ilma namaa ol galee jira. Ameen jennu har'a keessa keenya jira. Wanti nuyi alatti akkasitti ilaallu har'a keessa keenya jira. Wanti nuyi keessa keenyatti ilaallu. Alatti ilaalaa turre har'a keessa keenya jira. Yeroo sana waaqayyo ala jira. Maal keessa jira? Saanduqa kakuu keessa jira. Bifa maaliitiin? Bifa gabateetiin. Har'a immoo Iyyasuus Kiristoos keessa eenyummaa isaa kaa'ee dhufe karaa Iyyasuus Kiristoositti amanuu keenyaatiin hafuura isaa immoo maal godhee nu keessa kaa'e. Har'a waaqayyoo saanduqa kakuu keessa jira otoo hin ta'in nu keessa jira. Nu keessa jira. Maqaan gooftaa ulfaatu. Saanduqi kakuu waaqayyoo warqeef mukarraa hojjetame achi keessa immoo eenyummaa waaqayyootu kaa'ame. Iyyasuus Kiristoos nama guutuuf waaqa guutuu ta'e lafarra dhufe eenyummaan waaqayyoo guutummaatti eenyu keessatti argama? Iyyasuus keessatti argama. Iyyasuus keessatti argama. Iyyasuus Kiristoos kun saanduqi kakuu waaqayyoo
kutaa kana keessatti walaaltan maal keessa kaa'ame godoo qulqullaa keessa kaa'ame. Godoo qulqullaa keessa gaafa kaa'amu saanduqi kakuu Waaqayyoo kun ulfinni sarra jiru gara godoo qulqullaatti maal ta'e jedha guddate. Saanduqi kakuu Waaqayyoo kun eenyummaan Waaqayyoo inni gabateedhaan Museetti kenname saanduqicha keessa jira. Saanduqichi warqeef mukarraa hojjetame. Saanduqichi maal keessa kaa'ame godoo qulqullaa keessa kaa'ame. Godoon qulqullaan immoo maalirraa hojjetame warqeef mukarraa hojjetame. Ameen jennu. Godoo qulqullaa inni nuyi jennu kun immoo maal jechuudha? Tiim yookiis kakuu haaraa keessatti waldaa kiristiyaanaa jennee sana waamnu. Waldaan kiristiyaanaa godoo qulqullaa balbaloota qulqullaati. Maqaan gooftaa ulfaatu. Waldaa kiristiyaanaa keessa immoo eenyutu kaa'ame? Iyesuus Kiristoostu kaa'ame. Saanduqichi eenyuun bakka bu'ee saanduqichi eenyummaa Waaqayyoo baatee godoo qulqullaa keessa kaa'ame. Waaqayyo ofiisaa Yesuus Kiristoos bifa namaa qabu keessa buufatee gara lafaa dhufe. Iyesuus Kiristoos kan ammoo waldaa kiristiyaanaatiif kenne. Iyesuus hafuura isaa kennee ol ba'e. Waldaan kiristiyaanaarra hafuura Waaqayyoo baattatee lafarra jirti. Waaqayyo waldaa kiristiyaanaa keessa jira. Waldaa kiristiyaanaa gaafa jennu immoo mana isa kana miti. Warra Yesuus Kiristoosiin fudhatan keessa jira. Eenyu keessa jira jechuudha? Anaaf isin keessa jira jechuudha. Karaa biraa nuyi karaa Yesuus Kiristoos namummaadhaaf hafuura qulqulluudhaan wal keessa jirra jechuudha. Haaleluyyaa. Waaqayyo ofii isaatii har'aa nu keessa jira. Nu erga Yesuus Kiristoositti amannee nama foonii utuu hin ta'in nama maaliiti? Nama Waaqayyoon geggeeffamudha. Nama Waaqayyoon geggeeffamudha. Kana jechuun maal jechuudha? Nama lafarra jirra garuu hafuura Waaqayyootu maal ta'e jira? Nu keessa jira. Hafuura Waaqayyootu nu keessa jira. Inni immoo waldaadha. Waa'ee balbaloota kanaan sanitti balbaloonni godoo qulqullaa'aa 48 turanii jedha. Yoo fiilafiitiin isaa 3 qaalaan gara fiilafiitii 3 qabaa walitti galagalaa maal ta'a yoo sana kaalkuleetii gootanii balbaloota 48 jira. Balbalooti 48 kun hundumti isaanii eenyuun agarsiisuuf taa'u? Eenyuun agarsiisuuf taa'u? Eeyyota achi keessa jiran jedhe godoo qulqullaa keessa. Saanduqa kokoo. Balbaloota kana hundumaan yoo ol galame yoo ilaalame balbaloota sana keessaa kan gadi ba'u saanduqa kakuuti. Saanduqa kakuu baateetu ta'a. Balbalooti sun hundumti isaanii waan biraa waan agarsiisan hin qaban. Saanduqa kakuu garaagaraa agarsiisan hin qaban. Saanduqa kakuu tokkichatu karaa balbaloota 48 Israa'elotti argama. Haaleluyyaa. Waldaan kiristiyaanaa fakkaattii balbaloota godoo qulqullaati jenneera. Balbaloonni godoo qulqullaa'aa sun fakkaattii waldaa kiristaanaa irraati. Waldaan kiristaanaa biyya lafaarra jirtu hundinuu balbala ishee banattee kan isheen agarsiistu eenyudha? Kiristoos qofadha. Haaleluyyaa. Kiristoos gosi garaagaraa jiru. Kiristoos tokkichatu jiru. Kiristoos gosi garaagaraa jiru. Saanduqi kakuu garaagaraa jiru. Saanduqa tokkichatu ture. Kiristoos gosi garaagaraa jiru. Kiristoos tokkichatu jira. Balbaloonni waldaan kiristiyaanaa biyya hundumaatti banaman kun Kiristoos qofaa isaanii agarsiisu. Kiristoosiin agarsiisuudhaan lafarra kaa'aman. Kanaaf fakkaattii balbaloota godoo qulqullaati gaafa jennu waldaan kiristiyaanaa tokkummaan isaanii karaa Kiristoos Yesuus baay'ee jabaataa ta'uu akka qabu dubbata. Ameen jennu. Waldaa kiristiyaanaa kan abalu, waldaa kiristiyaanaa kan dirijjitii abalu, waldaa kiristiyaanaa kan dirijjitii akkasii inni jedhamu kuni ilaalcha nuyi ofii keenyaan uummannee gargar baane yookiis ilaalcha gargar bahee dhufe jalatti isaan hiriirreedha malee waldaan kiristiyaanaa garaagaraan jiru. Ameen jennu. Waldaan kiristiyaanaa tokkitti. Kana yeroo jennu immoo maala goonuree isa jedhu sammuu keessan keessa dhufuu danda'a. Waldaan kiristiyaanaa tokko akka taatuuf haa hojjennu. Ameen jennu. Akka walitti araaramtuuf hojjennu. Akka walitti araaramtuuf hojjennu. Barumsa mishineerii keessatti wantoota waldaan yoo qabaatte tokko ta'uu qabdu. There are 5 pillars used to unity of church kan jedhu warra mishineerii wajjin haasoo ilaalleera kanaan dura gara fuulduraatti ni ilaalla. Utubaawwan gurguddaa 5 waldaan kiristiyaanaattiin tokko ta'uu qabdu kan jedhu ilaalleera. Isinii wajjinis ni ilaalla. Waldaan kiristiyaanaa jiran kun wal jibbuun isaanii ija hojii seexanaati.
Waldaan kiristiyaanaa kun walamachuun isaanii ija hojii foonii. Ija hojii foonii. Waldaan kiristiyaanaa kun garaagara lallabuun garaagara yaaduun isaanii ija hojii foonii. Ija hojii foonii. Warri ija hojii foonii hordofan immoo maal ta'u? Meeqarra jira? Efesoon boqonnaa meeqa? Moo Galaatiyaa? Galaatiyaa.